Ashamaa harka fuunee hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha lafa jirtan maratti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jechaa gara qophii keenya har'aatti isin dabarsina. Kuyyuu Miidiyaan guyyaa har'aa himan didduun doo hin diddu jetti. Maali laata? Hamma dhumaatti yoo nu hordoftan mammaaksa Oromoo himan didduun doo hin diddu maaliif akka jenne gurra biraan isin geenya. Eeyyeen hima didduun doo hin diddu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota Kuyyuu Miidiyaa fonqolcha mootummaa garboonfataa fi abbaa irree nama nyaataa wayyaanee ofirraa buusuuf waggoottan sadan arfan dura qabsoon finiintee diddaan garbummaa itti fufte. Maarree kanumaan wal qabatee qabsaa'onni qabsoo kan finiinsan gara fuula duraatti bahuudhaan qabsaa'onni Oromoo keessumaa qarree fi qeerroon Oromoo aarsaa guddoo kaffalan. Kaayyoon Oromoo masara mootummaa qofa galee ciisee taa'uu hin turre. Oromoon aangoo yoo qabate ameesinuun dhaliin Oromoon aangoo qabachuurra gaalli qaawwal ilmoo keessa hulluuqutu salphataan yaada warra dhiphootaa ture. Jaarraa tokkoo fi walakkaaf Oromoon biyya ilmaansaa itti dhabe qabsaa'onni hedduun itti lafee caban lubbuu qaalii itti kaffalan hedduutu ture. Ammas Oromoon tokkummaa biyya kanaaf aarsaa hedduu kaffalaa jira. Dr. Abiyyiin sababa Oromoo ta'e qofaaf akka waan gaggeessuu hin dandeenyetti gochaa inaaffaarraa maddeen ija diimaan ilaalamaa oola. Keessumaa warri aangoon harkaa baatee fi faarsitoonni sirna durii gaarummaan Dr. Abiyyitti cilee dibaa oolanii bulu. Guyyaa saafaa soba faarsu gurraachaan adiidha jedhu. Bakka homtuu hin jirretti sangaan dhaleedhaan kaayyoo isaanii ganamaa warra badiirraa malee gaarummaa irraa waa hin argamne jedhee hin yaanneeti. Hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa mootummaan jijjiiramaa jalqaba aangoo qabate irraa kaasee humna jijjiiramaatti amanu kamuu karaa nagaa akka qabsaa'uu fi daandii saaqameen biyya seenuun uumameera. Gammoojjii Sudaanii fi Eertiraa keessa humni dararamaa ture waamicha Dr. Abiyyi fudhachuudhaan biyya keessa seeneera. Kanumaan wal qabatee jijjiirama dhufeen qabsaa'onni aantummaa uummataa qabu yeroo dheeraaf qabsoo keessa turan gara biyyaa seenuudhaan jijjiirama dhufe irraa haa fayyadaman yaadama jedhamu waamicha Dr. Abiyyi fudhachuun paartilee mormitootaa hedduun ABO dabalatee gara biyyaatti deebi'uudhaan qabsoo karaa nagaa akka gaggeessaniif biyya keessa seenuun seenaa waggaa arfan kana dura sammuu namaa hunda keessa jirudha. Waamichi dhiyaate koottaa biyya ormaatti dararamuurra yaadaan wal morkannaa. Dararaan biyya ormaa hin gaha. Mootummaan amma jiru mootummaa uummataati. Keessumaa kan uummata Oromooti yaada jedhu ture. Maarree isa karaa Eertiraa bahes inni karaa Keeniyaa bahes jijjiirama dhufeen hunduu hoo jedhee bahee akka aadaa Oromootti kormi qalamee hoggassi jijjiiramaa booletti argamuun simatanii biyya seenan. Yaa hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa, Kuyyuu Miidiyaan har'a taajabbii tokko isiniif qabattee dhiyaatteetti. Innis himan didduun du'a hin didduu yaadama jedhu hordofti. Waamichi karaa nagaa dhiyaate osoo oolee hin bulle gara wal taajjabuutti jijjiiramuun seenaa yeroo dhiyooti. Uumamuma isaarraa kaasee dantaa uummata kanaa kan hin qabne ABO shaneen mootummaa waamicha isaaf godhe biyya keessa isa galchetti afaan meeshaa itti naanneeffachuudhaan mootummaa waraanuuf caakkaa seenuu waamicha abbootii gadaa fudhachuu diduu uummata isaaniif qabsoofna jedhan kabajuu dhabuu waraanuu fi saamuu gocha guyyaa guyyaa godhachuun itti fufan. Haa ta'uutii mootummaan jijjiiramaa Oromoon Oromoo ajjeesuun hirmiidha lakkii waliin biyya ijaarutu furmaata waaraadha malee daandii wal ajjeesuu fi wal finciluu nuun baasu jechuun obsa guddaa agarsiisuudhaan warra isaa waraanan harka bal'isee jaalalaan kadhachaa ture. Kanaaf fakkeenya kan ta'u ammoo waan waraanni mootummaa magaalaa Ambootti isa waraanuuf warra itti deeman harka bal'isee kadhatu fakkeenya guddaadha. Haa ta'u malee jarri obsa sodaaseeti. Obsa daangaa darbe kana gama mootummaan mul'atu fudhachuun eebicha alanfachuu itti taati. Jarri ergama TPLF yookiin wayyaanee fudhachuudhaan mootummaa waraanuuf dugda itti gatte. Mootummaa amanaa uummataa qabu ilkee uummataan akka ciniinnamu taasiste. ABO shaneen kutaalee kenna tajaajila uummataa ta'an kanneen akka buufata fayyaa, DA yookiin ogeessa qonnaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa, uummata keenya dararu, ajjeesuu, saamuu, shamarreen Oromoo kaleessa qabsoo TPLF dura dhaabbattee qabsaa turte har'a itti garagaluun gudeeduu itti fufte. Yaa hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa, waan taajjabne keessaa kan har'a gurra biraan isin qaqqabsiisnu kan qaban qabaan guunne gadhiisan bakkee guutti akkuma jedhan sana ABO shaneen uummata keenya darartu har'a gaafa mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuu eegalu bakka of keessu dhabdus wacuu fi afaan faajummaa ishee kaleessaa soora guyyaa guyyaa fi hojii idilee ishee godhatteetti. Mootummaan uummataa fi mootummaan aantummaa uummata isaaf qabu nageenya uummata isaa kabachiisuuf yeroo kamillee caala yeroo ammaa kana warra uummata dararan irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuu irratti argama. Yeroo ammaa kana ABO shaneen Oromoo godinaa fi godinaan gandaa fi gandaan adda qooddee inni Wallaggaa isa Shawaa akka jibbuu fi balaaleffatu
afuura gandummaa facaastee diinummaa Oromoo gidduutti akka dagaagu gootee turte. Haa ta'uutii yeroo ammaa kana qindeessummaa mootummaa federaalaa fi naannoon qindoomina qaamolee nageenyaa tarkaanfiin ABO shanii dhabamsiisuu Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Kanaaf ammoo hawaasni bal'aan kaleessa ABO nuuf qabsa'a jedhee yaadaa ture, deeggaraas ture, gocha ABO shanii gaafa argu hunduu diinummaa jarreenii hubateera. Eeyyee ABO shaniin diina uummataati. Murna diina uummataa taate kana kan dhabamsiisnu yoo akkam goone kan jedhu Kuyyuu miidiyaan gaaffii hawaasa bal'aa keessaa odeeffateef hawaasi bal'aan kan jara balaaleffatu ta'uu namni maqaan isaanii akka eeramu hin feene ABO shaniin diina uummataati jechuun yaada isaanii kan eegalan. Kanaaf murna diina uummataa ta'e kana waloon taanee tokkummaan Oromoon wal dhaggeeffatee wal hubachuudhaan ergamtuu wayyaanee dhabamsiisuu qaba jedhan namni yaada isaanii nuuf qoodan kun. Walumaa gala humni hidhatee biyya keenya keessa socho'u kamuu diinummaa bira darbee nageenya uummataa booreessa. Tokkummaa uummataa gaaffii keessa galcha jetti Kuyyuu miidiyaan keenya har'a. Eeyyee tokkummaa keenya haa eeggannu. Naannoo keenya haa to'annu. Nageenya uummata bal'aaf dursa haa kenninuun waamicha Kuyyuu miidiyaati. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa Kuyyuu miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Yaadni keessan nuuf lafee dugdaati. Horaa bulaa, reebanaa.